Istifaanos tajjeefamee dhugaa wangeela kee. Yohaannis itti qalamee dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenye nan si ga'anaa kenna yaada kee. Istifaanos tajjeefamee dhugaa wangeela kee. Yohaannis itti qalamee dhugaa wangeela kee. Lafa hin geenye nan si ga'anaa kenna yaada kee. Nagaanii faraarri isiniif haa ta'u obboloota jaallatamoo yeroo darbe waa'ee namni horii jaallatee waldaa kiristaanaa kan dhaquufis horii barbaacha akka ta'e dubbii waaqayyoo irraa walii wajjin jalqabnee turre mata dureen isaa akkas kan jedhu ture qabeenya barbaaduu irraa gara jireenya barbaaduutti ce'u isa jedhu irratti horiin kiyyootti akka nama gashu macaafa qulqulluu keenya keessaa ergaa Phaawulos Xiimotewosiif barreesse isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 amma 10 dubbisnee lakkoofsa 9 irratti immoo horii sooroma barbaaduun horii jaallachuun kiyyootti qoramatti akka nama galchu ilaalee turre. Namoonni jireenya isaanii kana horii barbaachaaf qabeenya barbaachaaf akka isaan utuu fiiganii miidhaman sagalee waaqayyoo keessaa ilaallee turre. Amma immoo akka jenna attamitti soorumni kiyyootti nama galcha yookaan qabeenyaan attamitti kiyyootti nama galcha macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiifne attamitti kiyyootti nama galchaa isa jiru tokko tokkoon ilaalla. Inni tokkoffaan waaqa tolfamaa namatti ta'a. Horiin akka inni itti kiyyootti nama gashu akka inni itti waaqayyootti nama ceesisu ofii isaatii gooftaa namarratti ta'a. Waaqa tolfamaa ta'a jechuudha. Gooftaa namarratti ta'a. Gooftaa gaafa namarratti ta'u horiin ofii isaatii waaqayyoon dorgomee iddoo waaqayyoo gaafa qabatu kiyyootti gala nama. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 13 dubbii achi jiru meeqa baddaa? Luqaas 16:13 dubbiin kun macaafa qulqulluu keessa iddoo baay'ee jira. Gooftaan akka jedhe ilaa jedhe garbichi tokko gooftaa lamaaf hin bitamu. Isa tokko jaallatee isa kaan jibbu. Isa tokko fudhatee isa kaan immoo tuffachuu qaba malee garbichi tokko gooftaa lamaaf bitamuu hin danda'u jedhe. Gooftaan tokko eenyu? Gooftaan kan biraan immoo eenyu tan? Gooftaa isa tokko jedhe waaqayyoodha jedhe. Gooftaan lammaffaan immoo horiidha jedhe. Mee waa'ee qabeenyaa ilaalaa. Horiin gooftaa namarratti ta'a. Horiin iddoo waaqayyoo namarraa fudhata. Kanaaf horiitti akka nuyi of hin laanne, horiitti akka nuyi of hin gurgurre, soorumatti akka nuyi of hin laanne macaafni qulqulluun cimsee nu barsiisa. Kanaaf akka jedhe Yesuus Kiristoos gooftolii lamaaf hojjechuu hin dandeessanidha. Adda baafadhaa, tokkotti goyaa, tokko barbaaddadhaa, tokkotti cimaa malee horiifis waaqayyoofis wal faana hojjechuu hin dandeessanii jedhe. Maaliif Yesuus Kiristoos dubbii kana dubbate? Qabeenyi waaqa tolfamaa namatti ta'a. Waaqa tolfamaa ta'a. Namoonni baay'een kan isaan waaqeffannaa irraa ce'an, kan isaan tajaajila irraa ce'an yoo mootan bara jireenya isaanii fooyya'eera malee bara jireenya isaanii iyyuma keessa jiru miti. Baay'een namaa gaafa iyyumatti jiru waaqeffate, gaafa iyyumatti jiru waldaa kan hin hafne, gaafa iyyumatti jiru waaqayyoon kan barbaaddatu jireenya toora tooraan fooyya'aa gaafa deemu. Suuqii yoo banate suuqii cufee waldaan dhaqu. Suuqii yoo banate suuqii cufee waaqayyoon kadhachuu hin danda'u. Gabaan galata yoo ta'e sanbata biyya waldaa keessaa waaqessu hin mi'a fe'a. Waaqatti ta'a. Namuma kaleessa ganama bariidhaan fuula isaa dhiqatee dafee deemutu firashii gaarii irra yoo rafe firashii ittoo kanarraa ka'eetu dafee gara mana waaqayyoo hin naqu. Maal ta'e jechuudha qabeenyi kun waaqa tolfamaatti ta'a. Namatti waaqa tolfamaa ta'a. Baay'een isaanii konkolaataatti kan fe'an sanbataan konkolaataan isaanii kan lafan oolle. Waaqeffannaa keessa kan hin jirre ba'anii qodaa kan fe'an. Yeroo tokko nama ani beeku daldalaa tokkotu jira nama baay'ee jaalladhuuf sagantaa mana isaanii tajaajilaa turedha. Qodaa iddoo adda addaatii meeshaa adda addaa fiduutti ji'a tokko guutuu waldaa utuu naqee nafan. Nan gorse booddana keessa maaliif akkas gootu jedheen. Baay'inni kanatu na rakkisee sanatu na rakkisee kanan ta'ee jedhu sababa adda addaa tarreessu. Namni dur waldaan dhanne ji'a tokko guutuu gara mana waaqayyootuu hin dhaqin. Maal jennaan konkolaataatu dhufaa jira. Waan fe'a. Inni maayii booddana keessa guyyaa waaqeffannaan jiru ofii isaaniitii karaa gadhiisanii gara qodaan fe'amu, gara meeshaan fe'amu gara sana deemuu jalqaban. Dur gaafa qabeenyi hin jirre yoo sanbata mitiiti guyyaa lafooyyuu yeroo soomanii kadhatan qabu. Sagantaa mandaraa hin hafan. Booddana keessa akka jedhu dhimma tokko piroojeektii tokko mokkoraa turan isarratti akka waaqonnoo kanadhaa kana mokkorraa moo'e. Sadarma macaafa qulqulluu keessaa dubbisne yeroo torban darbe dubbisne nagaa jechuun biran jiru.
Macaafni qulqulluun keenya garuu nagaa jechuu baraa'e. Kanaaf namoonni baay'ee yoo ilaaltan ittiin tolu sanbata suuqii isaanii cufuun, sanbata konkolaataa isaanii dhaabuun, sanbata daldala isaanii lafa oolchuun ittiin tolu. Yeroo waaqeffannaatti ittiin tolu. Konfireensi jira yoo ta'e nagada isaanii dhaabanii dhaqanii waaqeffachuun ittiin tolu. Waaqa tolfamaa namatti ta'a. Hojjetaa mootummaan gaafa barataa ture jabaatee filooshipii keessaa faarfatee hojii waaqayyoo hojjetee lallabee wangeela waan adda addaa godhu gaafa jireenyi itti fooyya'aaf itti tolaa deemu gaafa inni galagalu agartu. Gaafa inni galagalu dhannaa dhabaa gaafa inni deemu agartu. Waldaa seeraan gaafa inni dhanne tajaajilarraa gaafa inni citu naami jechuu didi gaafa inni jedhu agartu. Kanaaf waaqa tolfamaa namatti ta'a. Baay'oonni kan isin dhibu keessaa baay'een namoota gaafa waaqayyoon kadhatanii kakuu raawwatamee fi konkolaataas haa ta'u bitatanii giroosariis haa ta'u banatanii waan gaarii tokko hojjetanii torban lama sadiif mana isaanii keessaa jiippaasii yookaan bentarboon jiru faarfannaa faarfata. Torban lama sadii booda garuu gara sirbaatti gara waan biraatti geeddarama. Hoteelli kaleessa galateeffannaan itti qophaa'u har'a iddoo ejjaa iddoo alalummaa ta'a. Hirraan dubbifamu ulfinni waaqayyoo. Waaqa tolfamaatti ta'a. Waaqa tolfamaatti ta'a. Kanaaf qabeenyaan kiyyootti nama gashanni Phaawulos jedhuu fi qabeenyi ofii isaatii iddoo waaqayyoo bu'uu barbaada. Waaqayyoo isaa ifatu. Qabaadhee qabeenyi koo iddoo waaqayyoo bu'uurra dhabee iyyoomee waaqayyoo wajjin jiraachuu naa wayyaa. Buleessa koo buleetti koo siifis akkasii wayyaa. Qabeenyaan waaqa tolfamaa nutti hin ta'in. Warri qabdan waaqayyoo warri sila isinii kenne qabeenyaa keessan gad eegaa. Miila keessan jalatti gad eegaa. Waaqayyoon ofirratti moosisaa. Waaqayyoon ofirratti jaalladhaa. Hin ta'u taanaan qabeenyaan kiyyootti nama gasha. Kajeellaatti nama gashaa jechuudha. Kajeellaatti nama gasha. Kiyyootti nama gasha. Namoonni baay'een abbootiin qabeenyaa konkolaataa isaanii qaamna waaqonnaa kenne jiranitti dhaadhatanii ulfina waaqayyoof hin oolaa. Nuun ulfina waaqayyoof. Waaqa tolfamaatti ta'eetu achi keessatti namni ittiin bu'a. Qulfiisaa fidanii waldaatti dhugaa hin ba'u. Hin galateeffatu baay'ee dinqiidha. Namni isaaf waaqayyo godhee galateeffachuun namatti tola. Garuu konkolaataan isaanii gatii dhaqaagalaa taarifa malee namarraa fuudhee namoota meeqa boosisaa oola. Daldaltoonni meeqa ofii isaaniiti gaafa jireenya akkas qaala'u akka bara keenyaa kana qodaa fidan tokko irratti gatii hixifii dabalanii dachaa dabalanii nama kan boosisan gabaa karrooraasan namoota meeqa. Isaan garuu gara waldaa kiristaanaa dhaqanii qabeenyaa qabna TV gargaarraa sana goonaa konfireensi qopheessinaa nuu kadhadhaa jedhu. Qabeenyarra kan darbe jireenyaa barbaadu. Qabeenyarra kan darbe jireenya duukaa abuunu kan barbaadamu jireenya. Qabeenyi biyya lafaa irratti ta'a. Jireenyi nu wajjin mootummaa waaqayyootti gala. Kanaaf qabeenyi waaqa tolfamaa nutti ta'uun irra hin jiru. Qabeenya keenya mo'uutu nu barbaachisa. Karaa keenya hordofuun konkolaataan keenya akkuma sila jedhe gaafa jalqabu giroosariin keenya gaafa jalqabu faarfannaan jalqabee sirbaan fi taphamuun qabu. Yeroo hundumaa qabeenya keenya hordofuun barbaachisaadha warri qabnu. Kanaaf qabeenyi kiyyootti nama galchaa jedha. Kajeellaan taane keessa nama buusaa jedha macaafi. Kajeellaan taane keessa nama buusaa jedha. Kanaaf dubbii waaqayyoo kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Qabeenyi waan hin taane keessa akka nu buufnu. Soorumni nuyi barbaadnu naa kennitu malee waaqayyoo jennee nuyi waaqayyoon caqacaqnu sun rakkina biraa keessa akka nu buufneef baay'een itti ilaallachuun barbaachisaadha. Nama gaddisiisa. Abbootiin qabeenyaa baay'een yookaan namoonni konkolaataa waaqayyoo nu kennu baay'een isaa hamatu waaqayyoo konkolaataa nu kennee haadha manaa keenya gannee gaafa deemnu ijoollee keenya gannee gaafa deemnu laayifii kan biraa gaafa barbaadnu ijoollee namaa gaafa ittiin goyoomsinu karaarraa gaafa ittiin nama kaachifnu qabeenya waaqayyootiin foonni keenya of wallaalee gaafa ittiin iddoon taane dhaabannu faatu jira. Kanaaf qabeenyaan kiyyootti nama gasha. Soorumni kiyyootti nama gashaa jedha Phaawulos. Namni waaqayyoo Phaawulos soorumni kiyyootti nama gasha. Kajeellaan taane keessa nama buusaa jedha. Kiyyoo keessaa ba'uudhaaf yaaluun barbaachisaadha. Gaafa qabeenya barbaadnu mootummaa waaqayyoo irraa fagaataa akka deemnus beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf inni barbaadamuu qabu jireenya malee qabeenya miti. Warra barayyummaa isaanii waaqessaa turan erga jireenyi toora galee akka isaan gooftaarraa kaatan isinii kaasina. Kanaaf kiyyootti nama gasha yeroo jedhamu gooftaa namatti ta'a. To'achuu dadhabama. Qabeenya immoo hin qabna taanaan nu ajajuun qabu. Ajajuutu nurra jiraata. Amma namoota baay'ee qabeenya isaanii ajaju. Ajajuutu nurra jiraata. Qabeenya keenya bituutu nurra jiraata. Qabeenyi nu hin bitin. Soorumi nu hin bitin. Soorumi yoo nu bite allayyaan taane keessa waan nu buusuuf waaqayyoon waan nu gachisiisuuf namoota waaqayyoo waan nu tuffachiisuu fi soorumni kiyyootti nama galcha jedha Phaawulos. Lama qabxii lammaffaa maaliif attamitti
qabeenyoo kan soormi kiyyootti nama galchaasa jedhamu waan naagalee qabxii lammaffaanii qabeenya keenya hiyyeessotarra caalchifnee lakkaa'uu jalqabna. Namooti baay'een qabeenya isaanii hiyyeessotarra caalchisanii lakkaa'u. Qabeenya keenya malee nama arguu dhabna. Nama argan. Warri qaban baay'een isaanii akka inni itti kiyyootti nama gashu nama waaqayyo akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti uume waanuma roobootii wayi waama namtolchee wayi nutti fakkaata. Qabeenyi keenya of tuulummaa nutti dhaqee nu bokoksee nu afuufee waaqayyo irraa nu kaachisa. Luba tokkotu jiru magaalaa Naqamtee keessa gaaf tokko dubbii isaan dubbatan tokko yaadadha akka jedhan sooressonni baay'een hiyyeessa waan ofii uuman se'u jedhan. Hiyyeessa waan ofii uuman se'u jedhan. Macaafa qulqulluu keenya keessaa dhandhame haasaruma akkasitti haasa'urraa mootota isaa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa tokko kaasaati waa'ee seenaa Ahaabiif seenaa Naabotiin safaarfannaa keessa jiru isa yeroo baay'ee dubbannu gaafa qabsoon nutti dhaga'amu isa dubbannu sana mee keessa deebinee akka laalluun barbaada. Naabot Ahaab mootii Israa'el nama lafa rakkate miti masaraa mootummaa keessa jiraata qabeenya ga'u nama qabuudha jireenya ga'u nama qabuudha. Garuu Naabot nama lafa maasii xinnoo tokko qabu akka jedhe Naabotiin lafa kee kana naa kenni jedhe. Naa kenni jedheen maaliif naa kenni jira lafti kun namicha kana hin barbaachisa. Namichi kun yoo dhoowwate immoo mirga isaati. Gaafa inni dhoowwatu immoo mana isaan irratti mala yaadadha baay'ee isin irra tursuu kora yaadadhame waan isaan godhan akkamitti akka dhiiga Naabotiin akkamitti akka isaan dhangalaasisan yaadadha macaafa qulqulluu keessa qabu irraafaa qabu. Qabeenyi isaanii qixxee namicha kanaa utuu hin taane kan namicha kanaa dachaa kan caaludha. Garuu akka godhan qabeenya kana fudhachuudhaaf hiyyeessi kun akka isaan yaadanitti Naabotiin nomaa hin qabne kun akka isaan yaadanitti hamma isaanii hamma qabeenya isaanii sin ga'u. Agartanii sababii lafa kanaa lubbuun Naabot amma lafa isaanii amma qabeenya isaanii hamma mootummaa isaanii amma bara isaanii waan hin geenyetti fakkaateetu dhiiga Naabotiin dhangalaasisan. Ragabaatu sobaa waamanii waaqumti nu gargaaru. Ragabaatu sobaa waamanii nama sobaan irratti ragaa baasisanii utuu inni waaqayyoon arrabsuu dhageenyeerra mootii utuu arrabsuu dhageenyeerra jedhanii soomaaf kadhata labsanii kiristaana fakkaatu waldaa fakkaatu Izaabelaati manaansaa Naabotiin waamtee dhiiga dhangalaasifte dhimmi isaan dhimma maaliti beektu dhimma qabeenyaati dhimma soorumaati. Kan biraa argachuun qabaadha. Kan biraa argachuun qabaadha. Sooromuun qabaadha. Itti dabalamuu qabaatti dhiigi Naabot dhangala'e akka yaada isaaniitti Naabotinni waaqayyoo ofitti fakkeessee uume kun amma qabeenya isaanii hin ga'u. Gaafa sooromuu jalqabnu akkas taana namoonni baay'een hiyyeessi amma qabeenya keenyaa waan godhutti fakkaatu. Hiyyeessi amma konkolaataa keenyaa waan godhutti fakkaatu. Hiyyeessi amma suuqii keenyaa waan godhutti fakkaatu. Hiyyeessi waan amma birrii abbaa 200 yookaan doolaaraa 1000 nu kiisitti baanu waan godhutti fakkaatu. Hiyyeessi garuu qixa keenya waaqayyo kan uume. Hayyoomu malee bifa waaqayyo kan qabu. Waaqayyo yaadarraa kan qabudha. Waa'ee Naabotiin waaqayyo maal godhe? In erge Eliyaasiin. Akkuma dhiiga Naabotiin dhangalaafte dhiiga isa kan keessa nan dhangalaasa. Saroonni dhiiga isa kan keetti bakkeetti arraabu. Yakka sababii Naabotiin dhufe mataa kee mataa mana kee irratti tan deebisa jedhe waaqayyo. Nama isaan nama qabeenya isaanii godhanii lakkaa'uu dadhaban waaqayyo kenne nan falmaaf nan dubbadhaaf. Sababii dhiiga isaan dhangalaaftaniif dhiiginni kan keessan hin dhangala'a. Kan keessan immoo dhiiga keessan saree tarraa jedhe waaqayyo. Hin ga'e Ahaab gaafa lola dhaqe macaafa qulqulluu keessaa akkuma agartan lola keessatti waraaname konkolaataa keessatti du'ee achi gaafa konkolaataa miicamu dhiiga isaa sareen lafatti arraabde. Izaabelaati manaasa akkas qe'ee isaanii rukute waaqayyo. Amma waa'ee mootummaa miti wanti guddaan wanti isaan irratti Naabotiin qabatan qabeenya isa kan kee fudhannee kan keenyatti dabalannaadha. Baay'een firoota koo hiyyeessa ollaa keenya buqqisuu barbaadam sooressi. Sooressi hiyyeessa ollaa isaatti buqqisee kaasaa amma lollee utuu hin kenniniif qabeenya isaa akkamittan fudhaa daarii isaa akkamittan dhiibayidha. Maaliif amma qabeenya isaan ga'u amma lafa isaan ga'u akka inni yaadutti. Kanaaf gaafa qabeenyaa horataa deemnu qabeenyi waaqa nutti ta'aa jenne tokko faanatti waaqa nutti ta'uurraa kan ka'e immoo hiyyeessi ammuma qabeenya keenyaallee waan ga'u nutti hin fakkaatu. Iji keenya qabeenya keenya malee nama isa waaqayyoo uume sana hin argu. Kanaaf qabeenyaan kiyyootti nama galcha. Kanaaf qabeenyaan karaara nama kaachisa. Kanaaf qabeenyaan qoramatti nama galcha. Kanaaf qabeenyaan wallaalchifamuutti nama geessa.
Kanaafitu Phaawulos ergaa isaa keessatti namni sooromuu barbaadu qoramatti kufaa, kiyyootti kufaa, qajeella hamaatti kufa. Waaqayyo Gooftaa macaa nu haa gargaaru. Jabaadhaa. Kan nuyi barbaacha waldaadhaan nu qabeenyaan ta'in jireenya haa ta'u. Isin wajjin haa ta'u kutaa isa dhumaa qabxii lama kan qabu attamitti soorumni kiyyootti nama galchaan itti fufee dhiyaata. Hordofaa ergaan kun sitti tollaan hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Isin wajjin haa ta'u Waaqayyo. Ba'aa dhugaa keetiin baatanii homaatti yuutuu lakkaa'ini ijoolleen kee bara ergamoota xumuraniiru qabsoo isaanii atoonarraa yoo gatii qabdaa naafis dhiiga kee dhangala'e bor fuula keetti leeyyoorraa matarra ga'ee koo yoon balee Istifaanos ajjeefamee dhugaa wangeela kee Yohaannisitti qalamee dhugaa wangeela kee Lafan hin geenye nan si ga'anaaf kenna yaana kee Istifaanos ajjeefamee dhugaa wangeela kee Yohaannisitti qalamee dhugaa wangeela kee Lafan hin geenye nan si ga'anaaf kenna yaana kee